Hello, akkam jirtu an dheeressaadha Oromiyaa Dijitaalaa Beerraa. Barnoonni keenya Information Technology akkuma itti fufeetti jira. Barattoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan eegala. Akkasumas immoo hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina. Kallattumaan gara barumsa keenyaatti yeroo barannaa gaarii isiniin jedha. Barnoonni keenya akkuma itti fufeetti jira. Yeroo darbee types of network yookiis immoo gosoota networkii waliin ilaallee turre. Gosoota networkii sun keessatti based on connection media, based on network size or geographical area, akkasumas immoo based on topology fi based on resource security and access kan jedhu waliin ilaalleerra jechuudha. So sun keessatti networkiin tokko networkii kan biraa waliin garaagarummaa akkamii akka qabu yookiis immoo ofiisii yookiin dhaabbata nuti keessa hojjennuuf yookiis mana barumsaatiif ta'uu danda'a, yuunivarsiitiif ta'uu danda'a, bakka garaagaraatti networkii kam akka fayyadamuu qabnu hundasaayyuu laalleerra jechuudha. Waan consider gochuu qabnu waliin laalleerra jechuudha. Especially based on topology kan jedhu keessatti harreen akka staarii, meeshii, ringii fi bus topology jennee adda baafnee ilaalleerra jechuudha. So har'ammoo nuti waliin ilaallu networkii maal akka ta'e erga barree gosoota networkii erga barree har'amaan kan nuti waliin ilaallu advantage and disadvantage of network. So networkii nuti jenne yookiis immoo computer keenya yookiis devicein harka keenya irra jiru kun yeroo device biraa wajjin walitti connecto yookiis immoo yeroo ergaa waliin dabarsu miidhaa akkamiitu yookiis immoo disadvantage akkamii akka qabu yookiis immoo faayidaa akkamii akka qabu waliin ilaalla jechuudha. So kanaaf technology yookiis immoo wanti nuti dijitaalii kanarratti fayyadamnu kamillee akkuma advantage qabu disadvantage yookiin miidhaa akka qabu beekuu qabna jechuudha. Kanaaf maal kan irraa eegamu balaansii goonee fayyadamuu jechuudha. Balaansii goonee seerota technology sun barree fayyadamuu jechuudha. So eegaluun keenya dura yookiis immoo topic advantage and disadvantage eegaluun dura consider network at your home if any or at your school. Describe the potential benefit as well as risk. Fakkeenyaaf networkii mana keenya keessatti fayyadamnu ifaa ta'uu danda'a, local area networkii ta'uu danda'a. Mana keenya keessatti fayyadamnu kan mana barumsaa keenyatti keessatti fayyadamu potential benefitiin warreen jenneera data transfer gochuu danda'u, communicationidhaa fi emailingiidhaa fi waan baay'eedhaaf jenneera. Akkasumas immoo riskii isaa yookiis immoo disadvantage that emerge from connecting to network. Amma kaasirratti wanti riskii jedhamtu laallu kuni yeroo network fayyadamnu guyyoomsitoota baay'eetu jiru yookiin immoo scammer warra jennu sun jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna nuti balaansii gochuu jechuun of eeggannoo gochuu. Cyber security topic jedhu jira. Cyber security keessatti riskii karaa networkii nutti dhufu kana akkamitti of eeggachuu qabna jechuudha. So that emerge from connecting network. So directly when we start with this advantage of network, there are more advantage to network than disadvantages. Kanaafidha nuti kan fayyadamnu yeroo baay'ee so disadvantage tu caala ta'e ni dhiifna jechuudha. Kanaaf aturra baay'ata jechuudha. So in fact, many companies today should not exist without accessing some form of network. Lower the advantage. Advantage in South Buaza sharing data yookiis immoo data garagara waliif qoodu. One of the biggest advantage of network is sharing data and information. Kana jechuun amma fakkeenyaaf YouTube irratti amma video kan hojjedhe isiniif kaan share isinii godheera jechuudha data. Isin immoo karaa kam access gootu? Network fayyadamtanii access gootu jechuudha. So this one is the first advantage of network. So this is sharing data and information between each of devices on the network. Bilbilli harka keessa irra jiru device tokkodha. Computerri ani ittiin upload isinii godhu yookiis immoo video isinii ergu kun immoo device biraati. Kanaaf sharing dataan faayidaa tokkodha yookiin faayila waliif qoodu. Akka sharing data yeroo jennu immoo Telegram fayyadamnee ta'uu danda'a, Facebook fayyadamnee ta'uu danda'a, social media garagaraa fayyadamnee ta'uu danda'a. Data karaa garagaraa share waliif goonaa jechuudha. So
advantage network tokkichi kana dacha. In addition, network allow accessing data which is stored on central computer called database server. For example, we use network for sharing document share or image, photo, song, videos. Kanaf warri kun hundi isaaniiyyuu data yookiis immoo faayila jechuudha. So warreen kana walii qooduu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf YouTube koo kana ani serverii irratti YouTube kana fayyadamee faayila yookiin video kana serverii irra siniin kaa'a. Serverii irra siniin kaa'u sun malee serverii bira osoo hin gahiiniyyuu directly image, document, photo, song warreen kana waliif qooduu dandeenya. Another thing is for communication purpose. That means a network gives all users the ability to quickly communicate with each other, either using chatting ta'uu danda'a, instant messaging ta'uu danda'a, service such as Skype. Skype kun illee amma hafteetti, Skype kun hafteetti, WhatsApp fayyadamuu dandeenya, Viber warri dudduriiti amma kun Skype, WhatsApp, Telegram kan jedhu dabaluu dandeessu sun, Facebook kan jedhu, Twitter warreen sun hunda isaanii dabaluu dandeessu. To send file and message among users, video conferencing, email, TV, radio, waan warreen kana jechuudha social media kana fayyadamnee walii erguu dandeenya. So for communication purposes are another advantage of this network. So communication at a distance is called telecommunication. Tele in Greek is mean remote. Telecommunication jedhama fakkeenyaaf fageenya Ameerikaa irraa gara Itoophiyaatti warri nuti communicate walitti goonu telecommunication jedhama. Tele jechuun immoo afaan Greekiitiin remote fageenya irratti isa jennu sun jechuudha. So sharing hardware illee walii share gochuu dandeenya argitanii. Hardware illee share hardware jechuun wantoota harkaan qaqqabu expensive hardware device connected to network can be shared among all users. Storage device that means hard disk that are shared on storage server which is called network attached storage. Network can store and access vast amount of information. Fakkeenyaaf faayila nuti cloud irra kaawwannu kana yookiis immoo internet irra faayila kaawwachuu dandeenya. Fakkeenyaaf backup idhaaf sun hundi isaanii maal jedhamu network attached storage jedhamu. So storage warreen akka hard disk kana share walii gochuu dandeenya. Printer which is attached and shared on server. Printer server allow all network users to print from one printer according to their privileged configuration on the server by network administrator. So network administrating dhaabbata tokko keessa waan kana yoo eeyyame dhaabbata tokko keessa printer tokkotu jira ta'e namni kamillee connect ta'ee internetidhaan waraqaa print gochuu danda'a jechuudha. So printerin illee hardware jalatti ramadamti kanaaf printerii waliif share gochuu dandeenya jechuun hardware vaccination scanner more powerful computers such as supercomputers that can perform complex within short period of time than single computer will take to complete. So keenya ishii kanaaf fayyadamtanii wayitee vaccination scannerii digitaali yookiis immoo wanta print ta'e harka keenya qabnu gara soft copy deebisuu warreen kan hunda isaa network irratti share walii gochuu dandeenya jechuudha. So another thing is share software. Akkuma software asitti share walii hardware share walii goonu software illee share walii gochuu dandeenya. Different application software or internet based service can be shared over the network for or licensed user for the software. So software walii share gochuu dandeenya. Eenyuun fayyadamneet? Network fayyadamnee jechuudha. So advantage of network jalatti share network, share hardware kan jennu kun illee ramadamuu jira. For instance, we can share software such as computer game and work internet based. Nama fakkeenyaaf share software kan jennu kun softwareonni salphumatti kanfaltii malee hin arganne jiru. Namni tokko yoo bitate nama isa hin bitanneef share gochuu danda'a yookiis immoo nama isa doolaara kanfaluu hin dandeenyeef share gochuu danda'a. Future gurguddaa warreen qaban amma fakkeenyaaf software gurguddaan jiru. So warreen sun illee share gochuu dandeenya jechuudha. For instance, we can share software such as computer game argitanii computer game kana namni tokko ni bitaa sun hin booda nama biraatiif share gochuu ni danda'a. Work internet based service such as e-learning or learning management system. It is designed to support teaching and learning as well as student to student and student to teacher instruction. So e-learning jechuun electronics yookiin immoo digitaaliidhaan barachuu jechuudha. Samma kilaasii keessa seennee barannu kana osoo hin taane kunis waamumaan viidiyoodhaan barannu kana ta'uu danda'a. So e-learning sun immoo barataa fi barataa gidduu ta'uu danda'a. Barsiisaa fi barataa gidduu ta'uu danda'a. Warreen sun illee
sharing software yookiin immoo share software jalatti rama. Another thing transfer money. Qarshii transfer gochuu dandeenya internet being connected to secure network allow person or business to digital transfer money between banks and the users. Fakkeenyaaf commercial bank yookiin immoo nigid bank isa jedhu kana sofrannee mobile banking fayyadamnee share walii goonachuudha qarshii. So advantage of network jalatti ramadamaa jechuudha sunillee. Fakkeenyaaf dur so mobile banking fayyadamee galiin dura maatiin barataa university keessaa qabu tokko qarshii 500 erguudhaaf ilma isaaniitiif baadiyyaa fagoorraa lukaan deemanii dhufu. Amma garuu bakkuma baadiyyaa jiran sun taa'anii yoo networking jiraate ilma isaanii mobile banking fayyadamanii erguu danda'u jechuudha. For example, network will allow company not only to manage employees payroll but also transfer their pay to the employee bank. Kana amma argitanii duratti amma fakkeenyaaf kaashiin namaaf kanfalama damoozallee. Amma garuu network irratti payroll inni hojjetamu yookiis immoo miindaa yookiis salarii isa jedhu sun jechuudha. So warreen kun hundi isaanii advantage of network jechuu dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo disadvantage kana waan isin hubachuu qabdan ishii kanadha. Baay'ee fakkas kan gochuu qabdan ishii kana disadvantage of network. Miidhaa network nuuf qabu faayidaan isaa warreen akka file sharing, hardware sharing, software transfer money warreen jenni kana hunda isaa yoo disadvantage kana beekni irraa of eeguu baanne warri kun hundi isaanii zero ta'uu danda'u jechuudha. Warri asitti advantage jedhanii kun zero ta'uu danda'u. Kanarraa of eeguu qabna jechuudha. So also there are many advantage to network mentioned above. Kana dura ibsineerra warreen akka warreen kana advantage of network jennee ibsineerra. So haa ta'u malee garuu there are some disadvantage yookiin immoo miidhaa below are some disadvantage on network. Virus and malware. Fakkeenyaaf money transfer kan jennu kana so virusiin moo computer keenyatti galee rakkina keessa galuu danda'a. Virus and malware network make sharing information between network user nama tokkoo fi nama tokko bira gidduu jechuudha. Unfortunately, these also means that virus and other malware have either spreading between computer or the network. So file asirratti nuti waliif argine sun damage ta'uu danda'a jechuudha. Damage ta'uu danda'a yookiin immoo hatamuu danda'a jechaadha. Virusiin computer keenya yookiin virus or malware in ogal. Kanaaf ishii kanaaf Okay, kan biraa vulnerability kan jettu kana vulnerability jechuun immoo karaa dadhabbina keenya yookiis immoo rakkina nuti qabnu tokko virusiin nuti seenuun asitti jechuun kun jechuudha. So when computer are connected on the network it will be accessible remotely. Jechuun network nuti fayyadamnu kun fagoorra fayyadamnu yookiin immoo ka'umsi network keenya yeroo jalqabaa isaa turre America irraati kan nuti access godhannu. So wada gara Ethio Telecom jennu kana yookiis immoo internet service provider dhufa. So kanaaf remotely irraati kan nuti fayyadamnu jechuudha. With this potential new method of accessing the computer it can introduce new security issue or vulnerability. Vulnerability jechuun negative fadha jechuudha. Jechuun karaa rakkina keenya yoo nuti computer keenyatti waan ta'e installing goonu ta'e dakkaamaa keenya sun fayyadamanii yookiis immoo ulaanuti hin cufanne fayyadamanii data keenya warra butan jechuudha karaa kana. So to the computer user and the data on the network which affect the organization and the country at large. So vulnerability jechuun rakkina keenya nuti computer keenya irratti yookiin antivirus installing goone ta'a. Warreen sun waan bifni vulnerability jedhama. Kanaaf dirqama vulnerability yookiin immoo ulaa rakkoo nutti fiddu kana cufachuu qabna jechuudha computer keenyatti. Virusiin akka nu miineef antivirus install gochuu qabna jechuudha. So complex kan biraa immoo complex yookiin immoo wanta wal xaxaa wayiti jechuudha. Yeroo internet fayyadamnu kana network are complex and setting up and managing network for business or corporation requires some ways a lot of experience and certification. Amma fakkeenyaaf network topology yeroo jennutu fakkeenya fudhanneeyyuu type of network topology jennee irratti barannee darbine malee install gochuudhaaf simply dha hard dha jennee haasaa turre yeroo sun. Kanaaf nama waan suniin sirriitti barate yookiin immoo experience qabu yookiin certification ta'uu qabaachuu ta'uu danda'a jechuudha. Nuti fayyadamuudhuma isaa malee complexity isaa sun hir'isuu hin dandeenyu jechuudha. So nama ogummaa network admin irratti baay'ee certified ta'etu barbaachisa. So complexity network kuni disadvantage isaati jechuudha. Another thing is cost.
yookiis immoo maallaqa nuti intarneetii kana fayyadamuuf baafna. Setting up, managing and administrating network, hardware, software incurs cost to organization building. Fakkeenyaaf teleen hardware garagaraati isaan setting isaa sirreessan yookiin immoo administrative irraa sirreessan jechuudha. Garuu nuti intarneetii kana hin fayyadamna. Wantoota fayyadamnu sun irratti hundoofneet moobaayilii keenya irraa ta'uu danda'a, kompiitara keenya irraa ta'uu danda'a yookiis immoo wifi nuti fayyadamnu ji'a wanti nuti kanfallu jira. So warreen sun hundi isaanii isa Itiyoo Telee yookiin immoo internet service provideriin jedha sun cover akka godhu nu gargaaraa jechuudha. So cost yookiis immoo expensive jechuu ni dandeenya jechuudha. Intarneetiin akka Itoophiyaatti itti fayyadamnu kun ta'uu danda'a, akka addunyaatti ta'uu danda'a. Kanaaf costiin wanti free fayyadamnu hin jiru. Kanaaf expensive yookiin immoo costii ta'uun isaa akka miidhaatti tola fayyadamuun hin jiru jechuudha. Another thing is social media effect on youth and adult. Argitanii amma special kuni social media yeroo jennu ka warreen akka TikTok faallee ni dabalata, warreen akka Facebook faallee dabalata. TikTok irratti amma special biyya keenya akka Itoophiyaatti rakkina guddaa keessa jirra jechuudha. Maaliif callisneetuma seennee wantoota barumsa irraa argannu ta'uu dhiisuu danda'a, waanuma hin taane ilaalaa oolla qalbii ta'uu danda'a, hojiin hojjetu dargaggeessi yookiis immoo ga'eessonni hojii hin hojjetan achumarra oolla taanaan miidhaadha jechuudha. Kanaaf maal goona? Baalaansi gochuu qabna jechuudha. Callisnee viidiyoo nuti tolus callisnee jira ilaalaa ooluun yeroo nuti social media garagaraa fayyadamnu schedule gochuu qabna, callisnee scroll gochuurra jechuudha. So warreen kun illee miidhaa guddaadha. Warra miidhaa warra kaan irrayyuu ishiin kun miidhaa jireenya keenya irratti miidhaa guddaa qabdudha. Social media karoora malee fayyadamna taanaan baay'ee miidhaa guddaadha sammuu keenya irratti illee jechuudha. So particularly youth including student waste their time on use of social media and unsafe internet resources. There are also many cybersecurity threats such as cyberbullying, disinformation, misinformation, and identity theft that you should be aware of. Learn to develop safe use of internet. Kanaaf social media makanya TikTok kanarra so laalle wantu sammuu keenya hatan sun immoo warre cyberbullying, disinformation yookiis immoo misinformation, fake information yookiin immoo information dogongoraa tokko namni tokko du'eera kan jedhu faatu nutti dhufuu danda'a jechuudha. So waan sun sammuu keenya miidhuu danda'u. Kanaaf miidhaa intarneetii yookiis immoo neetwoorkii irraa nu quunnamuu danda'udha jechuudha. Social media effect on use ta'uu danda'a, warreen biraallee danda'uu danda'a. Yeroo baay'ee dargaggoota miidhuun immoo biyya miidhuu wajjin wal fakkaata waan ta'eef miidhaa guddaadha jechuudha ishiin kun. So warreen kun disadvantage jedha jechuudha. Kuni practical exercise jedha. Practical exercise kana barbaachisaa taate waliin irratti hojjenna jechuudha. Fakkeenyaaf from Ethio Telecom website, this one assess the common network service provider and internet service provider. Internet service provider in Kenya internet kanarra itoo gallee assess common network service internet ta'uu danda'a, voice ta'uu danda'a, wifi ta'uu danda'a. Warreen suntu jiru. Search for reliable information such as the one of Ethiopia Information Network insights jennu jechuudha. So warreen kana barbaachisaa ta'e irratti hojjenna. So unity kana keessatti wanti nuti baranne unit summary kana keessa jira. Ishii kana sirriitti dubbisaa jechuudha. Ishii kana sirriitti dubbisaa. Kuni wantoota dura irra deebinee barachaa as dhufnedha jechuudha. Wantoota nuti dhufne summary isaati. Kanaaf ishii kana chapterii hunda isaa wajjin waan dubbiftan waliin qixxeedha jechuudha. Ishii kana dubbiftan ishii kana sirriitti irra deebi'aa dubbisaa akka yaaddannoo yookiis immoo nootii keessaa funaannamtee dhuftedha jechuudha sun keessaa. So ishii kana kanaafi practical exercise kana yoo barbaachisaa ta'e viidiyoo biraatiin wal arginaa. Kanaaf sirriitti dubbisaa. Yeroo taanu chapter 3 eegalla. Chapter 3 eegallee barnoota keenya itti fufnaa jechuudha. Kanaaf warreen kana barbaachisaa ta'e irratti hojjechuu danda'a. Isinis immoo of keessa yaalaa commenti naa godhaa yoo of keessa yaaltanii kan isinitti ulfaate jiraate yeroo itti aanu unit 3 application software kan jedhutu waliin laalla jechuudha. Application software kun akkuma beeknu computer jechuun walii gallisaayyuu hardware plus software dha. So application software kan jennu immoo jira. Akkasumas immoo system software kan jennutu jira. So system software sun dabalatiin application software kun maal akka ta'e chapter 3 kana yeroo itti aanu itti fufna jechuudha. Ammasitti turtii gaarii sirriitti barnoota keessanitti xiyyeeffannoo kennaa dubbisaa gaaffisin dhibe immoo
comment section keessan account dagatiin akkasumas immoo telegram keenya join godhaa jiraanis illee box nu gochuu dandeessu jechuudha jabaadha yeroo gaarii isiniin jedha turtii gaarii subscribe gochuu immoo hin dagatina YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatina galatooma hiriyoota keessaniif share godhaa